السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلين وسهلين يا هردف توتنكية يا بلينكية كاكالي كبجموكم نجاجر تاني فيا بقى جراتن الرجل بابا بجنن سني في دير في دوغا دبتو في الدورة مطلع الدو ببريدا ورب بيتاني ورب بينس برد دا سنين جدا سماني أنا ونسن رابر بادو لايكي مال كبرا سبسكرايك كوم وقاتا قتي يستي سبسكرايب كما تكتي غوتو ددبه كنت سكدة جچو غيورا كنمت سنكد واتك سبسكرايب كنان غوتن ولا واتك ساعتي غهاله نمان داوتن ولا لايك نمان غوتن ولا كومنتي يادا غغاري نما كيسني نمني جبادو ما نمان جل نمني مثلا يو دفه نمني تكانا جلت جبادو حبيبتي يوكين يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يوكي يعني ربي سر حجارتي وجدو نمني برا كومنتي شي سنرت لايكي شنتما لايكي دبا لما كومنتي دبا سدي دبا أفر ولي كن نيجو أمت برا كينيا هوني لايكي ولين قدو يو نما عرب سيتي مالي ولين قدو أكسي بولين كيا بليز سبسكرايب كي قدا لايكي قدا شيري قدا سنين زدا واتك نمر على فرطوغا خنمو بيخارا نمو يوتيوبر تيبر هر هولا بنمين قدوري وسونتاني الحمد لله رمون كينيا اللي نما ونيته يوتيوبر ته هد والحمد لله يعني وانا من دلقتك دلقتشون كرا خيري تبري دادا warra kijibaan garuu mataan irraa fuudhe kan osoo hin taane warra piraankii kun garuu natti hin jibbinaa warri isaan jaalatanii jibbitanis maafi mushkilaa garuu haqa kuni hedduu takka mataan dhukkubsan piraankuma jedhanii abaluseen abalu fuudhu abalu maallee fuudhu akkanatti mataan irraa jijjiiranii siniin jedha qaqqaali akkis obboleeyyan kiyya dhiifama jidduun kutee saniif akkis laayikii sanaa godhaa sabskiraayikii sanaa godhaa siniin jedha tokkoffaa irratti maaltu dasnaa godhoo siniin jedhe maal jaalattoon haan jettanii koomentii laata ajaa'ibaa tan tahaamilee ajaa'ibaa namatti horte yoo ciistee raatte lafaa kaate yoo dhaabbattee raatte ideemtee dalagaa saniif haamilee godhattu akka fedha dhugaa dubbachuu fi akkisii koomentii fokkattuu osoo hin taane koomentii gaggaarii namaa kaa siniin jedha haga dhumaasaa daawwadhaa warroonni biyya biraa jirtanillee rakkoon qabu garuu meeshaa erguu wal dhabaa siniin jedheen jira ani sharikaa sadii irraa hin fudhadha sharikaa sun sadanuu gatiin isaa takka haa ta'u malee akkaataan itti sinii dhufuu isaa wal dhaba wanni sinnaa hubachuu qabdan kana akkaataa itti sinii dhufuu isaa sharikaan sadanuu wal dhaba jechuu akka addaa hinna akka anillee akka addaatiin fudha isinillee akka addaatii sinii dhufaa jechuu akkisii akki addaa sun akkam yoo jettanii ani bal'inaan gaa waastaabii siniin ibsaa masala warri jizaan jirtan warri hatta magaalaa xixiqqaa humaan taane amma masalan bakka magaalaa xixiqqaa dura birrii ergitan maaliif hoo jettan dura dursa warri mana makhzana uffataa sun sharxiin irra kaahan yoo manduubni hulaa ama wallahi mucatiin takka karjii kana jirti guyyaa awwala uffanni ishii dogongoraan dammaam dhiqe achi as deebise dammaamsanii dammaffaa karjitti neqe jawaala kaasuu didde hin deebihe lammaffaan neqeefa maskinoo har'atan ama bilbila kaastee na jalaa garuu arabittiin birna irraa fudhatte maal jettee jalaa irrate manduu hedduu takka warra sharikaa jiwwallolle jechuu akka sana dhiifama isaan gaafadhe lammata akka mucatti sani naadiyee bihan hayyama gaafadhe jechuu saniif obboleen kiyya yeroo akkanaa kan akkam jedhan beeytanii dura birrii ha erganii jedhan yoo birrii dura erganii nuhis waan ta'abnu birrii waan kaffalanii jiranii fucuu isaanii ofirra taa'anii eeganii nuhi amaanaan hojjannaa warra nama horii namaa fedhu miti akka sanatti hubachuu qabanii jedhan akkasuma magaalaa xixiqqoo wahii masalan ta'a akka amma eessa biyyi tuni riyaadiin ala ni jira biyya maqaasaa dagadhe ka akkisiisuufaa ijoollee ichi nagaafata faana jiranii birrii ha erganii dura jedhan yookiin yoo birrin ergine laazim kamsiin riyaal sirraa kutannaa jedhan hisaaba sawwaaqaa san sirraa kutannaa jedhan manduubni yoo ati isaan jarri sun manduubni achi hulaarra giihee bilbila kaasuu jedhan saniif warroonni uffata na xalabdan uffanni keessa masalan ani akka hargoo siniine risaalaan irratti dhufe jechuu guyyaa akkanaa bira gihaa guyyaa akkasii bira gihaa jedhee alaaxuul risaalaan natti dhufa risaalaa waastaabii osoo hin taane risaalaa jawwaala irratti yoo yerattum inni birrii harka ati birrii harka kennite uffata harka si kennes risaalaan akkasuma dhufa abaliseen huccuushii fudhatte faaxumaan huccuushii fudhatte aayishaan fudhatte yoo jawwaala kaasuu diddanis daqiiqattum san keessatti faaxumaan huccuushii hin fudhanne jawwaalan kaastu risaala akkasii dhufa yaani jawwaala hin kaastuu osoo hin taane hin fudhanne uffata shii jecha jedhuuf risaalaa natti deebi'a jechuu akka ganaa yoo isaan kadhadhu malee
uffata san fidanii gogoni bakka ani kaargoo godhe sanitti deebisan jechuu akka akkasi kisaaraa akkasii waliin geenye wal beekurra walii beekuu jedhanii warroon uffata narraa fudhatan haala kanaan jawwaala keessan guyyaa ani kaargoo sinii naqarraa of bira keessanii kabajaan eeggatanii uffata keessan fudhatan uffata keessan isaan harkatti sin lakkoofsisanii birrii isaanii harkatti lakkaa birriin takka yoo irratti isinirraa hin qeebalan hin deebihan hatta ana bar uffati kootii maa rakkoon qabu ishiin booda naa ergiti yoon jedhee mustahiil narraa qeebalan la'anna warri mana kaargoo adda warri huccuu sinii fidee dhufu adda alaaqaa takka hin qaban gidduu isaanii wanni takka hin jiru dalagaadha malee huccuu gaggeessuu malee alaaqaan takka jidduu isaanii waan hin jirreef wanni kanaa hin jiru akkasiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.